Hello, jirra jirtu hordoftoonni Kokeef Tube har'a material management boqonnaa lammaffaa forecasting kan jedhu kan ilaallu ta'a. Yeroo darbee introduction to material management kan jedhu boqonnaa jalqabaa ilaallee turre. Har'a immoo boqonnaa lammaffaa kan eegallu ta'a. Boqonnaa lammaffaa xiqqoo bal'aadha waan ta'eef paartii lamaan hojjenna. Har'a paartii jalqabaatiin forecastingiin maayinii kan jedhu faayidaan isaa hoo akaakuun isaa hoo kan jedhu meetodiin forecastingii immoo eenyufaadha kan jedhu hin laallaa. Paartii lammaffaatiin immoo calculationii chapter kana jala jiran kan hojjennu kan ilaallu ta'a. So har'aaf kallattimaan paartii jalqabaa kan eegallu taachuudha. Warroonni haaraa taatan gara duubatti deebitanii boqonnaa jalqabaa ilaaluu ni dandeessu. Boqonnaan kun isatti aanee akka dhufe isiniif ifaa ta'aa waan deemuuf gara duubaa deemtanii ilaaluun. Viidiyoon kun garuu waan isin barbaachisuuf like gochuun akka jalqabdan isinin affeera. Hamma dhumatti hordoftanii viidiyoon kun bareeda ta'e taanaan barattoota akka keessanii viidiyoo kana barbaadaniif immoo share gochuudhaan viidiyoo akkanaa kan biraa argachuu yoo barbaadan immoo chaanalicha subscribe gochuun maamilummaa keessan cimsaa jechuun barbaada. Kallattimaan gara introductionitti seenna. So forecasting can be understood as a scientifically calculated guess jedha. Egaa akkuma beekamu wanta tokko ni tilmaamna yookaan forecast goona gara fuulduraa raaguu fa'a jechuudha. Directly gaafa hiiknu raagani keenya jechuudha. Raagni nuti keenyu garuu akkasumaan raaguu miti. This scientifically calculated guess ta'uu qaba jechuudha. So gara fuulduraa gurgurtaan keenya bifa kamiin yookaan harka meeqaan dabaluu danda'a, profitiin nuti argannu hammana ta'uu danda'a kan jedhu forecast goona jechuudha. So my salesperson or salesman book looks out of the window and give me the sales forecast for the next year, said one senior manager. Salesman jechuun kan dhaabbanni namni gurgurtaa gurguru jaan dhaabbata sanaaf waa'ee gurgurtaa itti gaafatamummaa fudhate tokko haala jiru ilaalee haala magaalaa keessa deemaa jiru dimandii erga laalee booda gara fuulduraa yookaan bara dhufu meeqa gurguruu akka dandeenyu tilmaamuu ni danda'a. Kana jechuun wanta jirurraa kaanee wanta tokko tilmaamuun nu rakkisu jechuudha. So this salesman may be quite effective in his job, but he is only predicting and not forecasting. So predict gochuu danda'a gara fuulduraa hammana gurguruu dandeenya waan jiru laaleeti. Garuu prediction fi forecasting immoo hamma tokko garaagarummaa inni qabu jechuudha. So forecasting is little more than looking into a crystal ball. The scientific basis for more precisely forecasting is defined as the process of estimating future demand in terms of quantity, timing, quality, and the location for desired product and service. Ega scientifically demandii magaalarra jiru maayinii gara fuulduraa raaguudhaaf demandiin irraa gahee guddaa taphata waan ta'eef gara fuulduraa estimate gochuudhaaf demandiin jiru maayinii demandiin gara fuulduraa immoo maal ta'uu danda'a jennee raaguu dandeenya in terms of especially quantity, timing, yeroon productiin tokko barbaadamu yoomi kan jedhu forecast gochuu dandeenya. Quality'n productiin barbaadamu immoo bifa kanaan ta'uu danda'a. Even productii quality qabu erga oomishne booda immoo productiin sun deliver ta'uu qaba gara wantoota gara namoota yookaan immoo dhaabbattoota productii sanaa barbaadanitti jechuudha. So the location for desired product and the service is very important in forecasting jechuudha. So in stable environment with a little or a predictable rate of change, the need for forecasting is non-existent there. Maalif environment in tokko stable ta'e taanaan almost predictable ta'e taanaani forecast gochuun hin barbaachisu jechuudha. Waan beekamu waanuma wal fakkaatu irratti forecast gochuun nurraa hin eeggamu jechuu dhaaf asitti. Therefore forecasting estimates or it is an estimate of the occurrence, timing and the magnitude of the
future event dha. So in short, forecasting jechuun it is an estimate of the occurrence of timing or magnitude of the future event. They give operation manager as a rational basis for planning and scheduling activity, even though actual demand is quite uncertain. Especially dhaabbanni keenya operation productii kenna yoo ta'e yookaan productii dhiyeessa yoo ta'e, especially operation manager ni barbaachisa. Kanaaf operational manager tokko productiin kun yoom produce ta'uu qaba kan jedhu plaanii baasuudhaaf, schedule baasuudhaaf can use the forecasting technique kana fayyadama jechuudha. So manager may need a forecast to anticipate change in price or costs, prepare for new law or regulation, track competitors and analyze record. Kanaaf managerii dhaabbata tokko maal faa godha gara fuulduraa price irratti change in dhufu hammam ta'uu danda'a, costing raw material maal ta'uu danda'a. Kanaaf gara fuulduraa costing bifa kanaan kan jijjiiramu ta'e raw materialin dhiyeessiin transportation costing hammana kan ta'u yoo ta'e nuti immoo maal gochuu qabna kan jedhu seera haaraa baasa jechuudha. Rule and regulation haaraa baasa jechuudha. Akkasumas kompiitaataroonni isaa immoo akkamitti hojjechaa jiru kan jedhu immoo kompiitaatarii isaa track gochuu danda'u qaba. Resource jiru analyze gochuu danda'u qaba jechuudha. Erga kana goone booda kan nuti forecast gochuu, forecasting keenyas more of gara certainty kan dhiyaachaa deemu jechuudha. Otherwise uncertain da maaliif future is uncertain jenneerra. So forecasting is very important for the future one day fi almost uncertain ta'aa deema jechuudha. Maa inni faayidaan isaa forecasting maaliif barbaachisa kan jedhu lallaaf ni jalqaba. Forecasting provide relevant and reliable information about the past and the present event and the likely future event. Egaa forecasting amma nuti forecasting gaafa jennu almost future event qofa nutti fakkaata. Garuu akkasii miti. Can provide also the relevant and reliable information about the past. Yes, why historical data kan jennu sana fayyadamuudhaan dura maal ture, amma immoo maalirra jira, gara fuuldura immoo maal ta'uu danda'a kan jedhu raaguu ni danda'a. Inni lammaffaan it gives confidence to the managers for making important decision jedha. Yaa murtoo tokko kennuudhaaf, decision tokko irraa ga'uudhaaf manageroonni especially the skill of forecasting yoo hin qabaanne hin ta'u jechuudha. Especially top level manager have a great impact or a great ability of forecasting jechuu dandeessu jechuudha. Inni biraa it keeps or it is the ability of making planning premise. It is the basis for making a planning premise. Egaa forecast erga goone booda immoo wanta tokko plan goona achieve gochuudhaaf, sasana achieve gochuudhaaf akka planning premise itti fayyada jechuudha forecasting. And also to keep a manager active and alert to face the challenge of future event and the change in environment. Yes, akkuma beekamu future is uncertain jenneerra waan ta'eef challengeonni hedduun nu mudachuu danda'u in the future event. Maaliif nowadays the technology or the environment is dynamically changing. Yeroo yeroodhaan jijjiramaa jira waan ta'eef akka nuti hin dandamanneen bifa saniin deemaa jira waan ta'eef forecastingin kun hamma tokko managerri active ta'ee alert ta'ee challenge jiru, challenge gara fuulduraa jiru, environmental change gara fuulduraa jiru sana overcome akka godhu isa gargaara jechuudha. Kanaaf bifa kanaan forecastingin faayidaa guddaa qaba. Inni biraa plaanii baasuudhaaf. Yes, to plan for the future by reducing uncertainty. Yeah. Uncertainty gadi buusuudhaan plaanii baasuudhaaf gara fuulduraa again nu barbaachisa. Inni biraa anticipate and manage change jedha to increase communication and the integration of planning teams. Yeah. Plan gaafa goonu tiimiidhaani, tiimiin sun immoo communicationin isaanii, integrationin isaanii sirnawaa akka ta'uudhaaf forecastingin baay'ee murteessaadha. Inni biraa to anticipate inventory and the capacity demand and the manage lead time jedha. Yaa kuni obviously maaliif yeroo hundaa forecastingii gaafa hojjennu inventory keenya anticipate gochuun demand capacity keenya beekuun what call manage lead times. Yes, kanneen gochuudhaaf forecastingin baay'ee nu barbaachisa. Inni biraa to project costs of operation into budgeting process jedha. Yaa
project cost gaafana projectiin tokko kan immoo activity'n tokko operationii qaba. So operation budgeting sana baasuudhaafis nu fayyada jechuudha. So called forecasting. Inni bira forecasting provides the following benefits to the firm edha. Dhaabbata tokkoof small industry tokkodhaaf forecasting maaliif fayyada gaafa jennu tokkoffaa improved employee relation jedha. Yes, hariiroo hojjettoota jidduu jiru cimsuudhaaf hariiroo hojjetaa fi hojjechiisaa jidduu jiru sirriitti cimsuudhaaf ni fayyada forecastingiin. Kan biraa again improved materials management. Yes, inni kun baay'ee murteessaadha. Material jiru manage gochuudhaaf forecastingiin kun baay'ee barbaachisaadha. Better use of capital the facility. Yes, facility fi capital qabnu immoo haala gaarii manipulate goonee akka fayyadamnu wastage minimize gochuudhaaf again what called forecasting baay'ee nu fayyada. Inni dhuma maybe improving customer service jedha. Egaa customeroonni keenya yoo loyal customer ta'anii yeroo dheeraa nu wajjin turuu akka barbaadan yoo barbaanne customeroota keenya service kenninu improve gochuu qabna. So isa sana improve gochuudhaaf again forecastingin faayidaa guddaa qaba jechuudha. So isaan hanga ammaa ilaalle faayidaa forecastingidha jechuudha. So faayidaan forecastingii baay'ee bal'aa akka ta'e beekuu qabdu jechuudha. So inni itti aanu feature of forecasting dha jechuudha. Amaloonni isaa characteristics isaa maal fakkaata kan jedhu ilaalla. Let me see one by one. So forecasting is concerned with future event dha. Ya akkuma maqaan isaa nutti himu forecasting gaafa jennu yeroo hunda future oriented dha. Gara fuulduraa eventing gara fuulduraa ta'u maayinni kan jedhu waan nutti himuuf so it is concerned with future event jechuu dandeenya. Inni biraa it shows the probability of happening of the future event. Yeah, most of the time probability dha jechuudha. Maaliif irraa dhaabbannee waan gara fuulduraa waggoota 5 keessatti ta'uu danda'u forecast gochaa jirra waan ta'eef ta'uu dhabuun suni probability dha jechuudha. Probability dha jechuudha. So it shows the probability of happening of a future event jechuun ni dandeenya. Inni biraa it analyzes past and the present data dha. Egaa future forecasting keenya accurate akka ta'u yookaan successful akka ta'u kan barbaannu yoo ta'e yookaan the probability of occurrence isaa akka nuti yaanne akka ta'u yoo barbaanne past data fi present data sirriitti analyze gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf inni kunis akka feature itti fudhatamanni biraa it use statistical tools and the technique yen data tokko analyze gochuudhaaf statistical tool fayyadamuun dirqama. So that is another feature. In Ibra, it uses personal observation jedha. Yeah, in any activity to collect and analyze the data maal gochuu qabna sirriitti observerii ta'uu qabna jechuudha. Sirriitti observerii ta'uu qabna. Maaliif observationiidha wanti nuti argannu secondary data irraa ka argannu irraa gar malee caala waan ta'eef accuracy isaa validity isaa reproducibility isaa so you have to use personal observation kan jedhu kana sirriitti beekuun baay'ee gaariidha jechuudha. Inni biraa forecasting are not perfect. Yes, kuni beekamaadha. Future guess waan ta'eef perfect hin ta'u. So actual result usually differ from predicted one. So kan jalqaba nuti predict goone fi actually result hin argamu maybe faallaa ta'uu danda'a. Maaliif still we are on hypothesis waan ta'eef. Yookaan immoo future is unknown future irraa dhaaf har'a taanii karoora baafna waan ta'eef it is probability of failure qaba jechuudha. The other thing, forecasting for a group of items tend to be more accurate than forecast for individual. Yes, yeroo baay'ee average forecasting is nice than individual forecasting jechuudha. Again, forecasts are more accurate for nearer time period. Yeah, yeroo baay'ee forecast gaafa goonu to the nearest time idha kan nuti forecast gochuu dandeenyu malee nowadays especially technology environment yeroodhaan jijjiiramaa deema waan ta'eef gara waggoota 2-3 kan ture yoo ta'e immediately wanti hundi outdate ta'uu danda'a waan ta'eef so forecasting more accurate ta'uu kan barbaannu yoo ta'e time period nearest to the period ta'uu qaba jechuudha. So isa kanas hubannoo keessa galchuun gaarii.
So inni itti aanu step of forecasting jedhe yookaan immoo steepoonni nuti forecastingidhaaf fayyadamnu maal fa'aadha? To arrive at the accurate, reliable and up-to-date forecasting, we have some step. Step forecasting keenya accurate akka ta'u, reliable akka ta'u, up-to-date forecasting akka ta'u. Up-to-date gaafa jennu yeroo wajjin kan deemu jechuu keenya jechuudha. Kanaaf akka ta'uuf steepoonni nuti follow goonu jira tokkoffaa. Objective keenya clearly define gochuu. So what is our objective in forecasting? Yes, what is the aim of forecasting? So what are the objective kan jedhu clearly define gochuun baay'ee murteessaadha. Inni biraa lammaffatti determine the time frame of the forecasting. Projectii tokko forecast gochaa jirra waan ta'eef time period qaba. Kanaaf time period suni yoomi kan jedhu sirriitti define gochuu, determine gochuu danda'u tunurra jira. Step lammaffatti. Step sadaffaatti immoo select the forecasting technique. Maal fayyadamna forecasting technique keenya? Qualitative or quantitative? Qualitative yoo ta'e immoo kami? Quantitative yoo ta'e immoo kam fa'aa fayyadamuu qabna kan jedhu select forecasting technique jechuudhaan ibsuu dandeenya. Inni biraa gather, process and analyze. Ergaa tekniikii keenya select goonee booda kallattiimaan gara gatheringitti deemna. Data gather gochuu dandeenya. Data arganne sana immoo process gochuudhaan gara analysisti dabarsina. Analysisiin immoo data sanaaf hiikoo kennuu eegala jechuudha. So inni afuraffaan kana inni shanaffaa makes the forecast based on the analysis jedha. Almost similar. Inni jaffaan validate the process and implement the result jedha. So processing sunu even validate ta'uu qaba. Resultiin sun immoo gara lafatti bu'uu qaba. Implement kan godhamu ta'uu danda'u qaba jechuudha. So validating the process and the implement the results are very important step. Inni torbaffaan follow up action. Area of weakness can be improved for the future forecasting jedha. Follow up goona. Forecasting gina maal ture o aim keenya achieve godheera mongoone kan jedhu laal samboodaan hin goone taanaan objective keenya sirriitti achieve hin goone taanaan maybe we can change to another objective jechuu ni dandeenya jechuudha bakka kanatti. Kanaaf isaan kunniin steepota forecasting jedha jechuudha. So characteristics of demand in this chapter, the term demand is used rather than sales. The difference is sales imply what is actually sold, whereas demand shows the need for the item. So garaagarummaa qabu jechuudha sales fi demand jechuun. Yes, sales demand gaafa jennu sales jechuu keenyaa miti. Sales gaafa jennu demand jechuu keenyaa miti. Maaliif garaagarummaa atu isaan jidduu jira jechuudha. Fakkeenyaaf what is actually sold, whereas demand shows the need for the item. Kanaaf demand gaafa jennu maal hammamtu barbaadama yookaan maaltu barbaadama kan jedhu deebisa jechuudha. Yes, sales gaafa jennu garuu hammamtu gurgurameedha. Kanaaf jarri lamaan garaagarummaa qabaachuu isaanii beekuun gaariidha. So demand pattern, the pattern shows the actual demand vary from period to period. Kuni beekamaadha. Fedhiin namaa hin dhaabbatu waan ta'eef yeroo yeroodhaan jijjiiramuu danda'a. So demand can be changed from period to period jechuu dandeenya. There are 4 reasons for this. Random variation, the cycle jedha. So tokkoffaan trend dha. Keenyaaf maaltu what you call the pattern of the demand or trend, seasonality, random variation and the cycle are there. So one is trend. Trend is a long-term movement of the item being forecasted. Especially item irratti depend ta'a. Item in tokko erga forecast godhamee booda move ta'uu qaba bakka barbaadame sanatti. That is trend. For example, the demand for personal computer has shown an upward trend during the last several years without any long downward movement in the market. Jedha kana jechuun dimandiin dhaabbataa miti jechuudha. Dimandiin kunis dhaabbataa miti, yeroo yeroodhaan update ta'aa deema. So trendiin bara darbee fi trendiin baranaa maybe garaagarummaa qabaachuu ni mala. Kanaaf bifa sanaan hubachuun baay'ee gaariidha. Inni biraa seasonality dha. So the demand pattern shows each year's demand fluctuating
depending on the time. Yeah, demanding bara kana fi bara dhufu kunkuma walitti dhufu. Even season to season ji'aanu month to month iyyuu garaagarummaa qabaachuu danda'a, fluctuate gochuu danda'a, dabaluu gadi bu'uu danda'a jechuudha. So this fluctuation may be the result of the weather or holiday seasons or particular event that takes place on the seasonal basis jedha. So seasonality gaafa jennu almost waqtilee afran waggaa tokko keessatti jiran irratti hundaa'a jechuudha. Isaan irratti hundaa'uudhaan forecasting keenyas bifuma saniin jijjiiramuu danda'a. Inni biraa random variation dha. So random variation are the movements that are not predictable and follow no pattern dha. Yes, or pattern and thus are virtually unpredictable. So random variation gaafa jennu gabaabumatti variation in jiraachuu danda'a jechuudha in our predictable pattern. Random variation occurs where many factors affect demand during specific period and occur on the random basis. So factory random variation keessa specific period and occur on random basis kan jedhu tokko akka ta'e nutti himaa jira. Inni itti aanu immoo cycle kan jedhudha. So a cycle is an undulating movement in demand up and down that repeats itself over a lengthy time span jedha. More than a year lengthy time span gaafa jennu bifa sanaani. So cyclical factor are more difficult to determine because of the time span may be unknown or the cause of the cycle may not be considered jedha. Clinical influence on demand may come from such occurrence as a political relation or election, wars and economic condition or sociological problem jedha. So cycle gaafa jennu egaa bifa kanaan jechuudha. Servisiin yookaan productiin tokko bifa kamiin move ta'a kan jedhu up or down, demandiin maal fakkaata, hin dabalamoo gadi bu'a, salesin keenya ol dabalaa deema moo gadi bu'aa deema kan jedhu there is a cycle. So that is one scenario. In forecasting technique, there are two most common technique of forecasting. One is qualitative forecasting technique, inni biraa immoo quantitative dha. Teknikoota lama qabna forecasting dhaaf. In short, qualitative and quantitative forecasting technique. So qualitative and quantitative technique can be the techniques that used for most common forecasting technique. So qualitative forecasting technique warroonni jedhaman immoo eenyu faadha, maal jechuudha kan jedhu ilaalla jechuudha itti aansine. So qualitative forecasting technique kan jedhu inni kan jalqabaadha. So qualitative forecasting technique generally based on opinion, experience and the judgment of experts in the appropriate field to generate forecast jedha. Kuni egaa qualitative yeroo jennu yeroo baay'ee kan lakkoofsaan hin ibsamne opinion yookaan experience what call manager irraa kan ka'e kan forecast goonudha jechuudha. So this qualitative forecasting most of the time based on opinion, experience and judgment jechuudha. And a key advantage of this procedure is that they can be applied in a situation where historical data are simply not available. Amma yeroo baay'ee historical data kan qaban yoo ta'e based on that historical data quantification fayyadamuu ni dandeenya. Yeroo historical data kun garuu hin jirre dirqama judgment yookaan personal judgment nu barbaachisuu danda'a jechuudha. Dirqama jechuudha. Kanaaf yeroo historical data hin jirre in that situation akkasii san keessa qualitative forecasting technique fayyadamna jechuudha. So they are usually considered to be highly subjective and judgmental. Yeah. Maaliif objectivity miti, subjectivity tu baay'ata, personal intuition, guess akkasumas judgment irratti hundoofneeti kan nuti waan tokko forecast gochuu dandeenyu jechuudha. Therefore more of judgmental or subjective jechuudha. Subjective jechuudha. This qualitative forecasting kan jennuun kun. If the management must have the forecast quickly, there may not be enough time to gather and analyze quantitative data. Fakkeenyaaf
managerii tokko kan managementiin suni forecastii yeroo gabaabaa keessatti kan barbaadu yoo ta'e sa'a dheeraa hin qabanii yeroo gabaabaa keessatti waa wayii tokko decisionii tokko irratti gahuu barbaadu. Yeroo akkasii quantitative data analyze godhanii based on that data forecast gochuudhaaf yeroon hin jiru waan ta'eef maal fayyadamu qualitative forecasting technique sana fayyadamna jechuudha. So especially when the political and economic conditions are changing, available data may be obsolete and more up-to-date information might not be yet be available. Enough, especially political situation in economic condition in biyya tokko yeroodhaan kan jijjiiramu yoo ta'e data hin jiru, information hin jiru, outdate ta'aa deema waan ta'eef up-to-date information hin argamu. Sababa kanarraa kan ka'e maal goona what called personal judgment or subjective judgment kana fayyadamna. Inni sun immoo qualitative forecasting jedhama jechuudha. So the introduction of a new product and the redesign of the existing product, in such instance forecasts are based on executive opinion, customer survey, opinion of sales staff and the opinion of expert. Kenya product tokko gara magaalaatti baasuu barbaada. Akkasumas product jiru tokko redesign gochuu kan barbaadnu yoo ta'e qualitative information in fayyadamna, qualitative forecasting fayyadamna. Maaliif consumer survey irraa, executive opinion irraa, akkasumas sales staff irraa opinion isaanii fudhachuudhaan, expertoota garaagaraa yaada isaanii, feeling isaanii fudhachuudhaan kan nuti forecasting technique keenya develop gochuu dandeenyu. Therefore, if we want to introduce a new product or redesign the existing product, definitely we have to use a qualitative forecasting technique. Quantitative forecasting technique refers to forecasting based on analysis of historical data using statistical principle and the concept. Yeah. Inni kun faallaadha jechuudha. Quantitative or quantification gaafa jennu more of historical data yoo jiraate statistical technique akkasumas principle fayyadamuudhaan historical data sanarraa kaanee gara fuulduraa raaguun ni danda'ama jechuudha. So in the presence of historical data, we can apply statistical principle and the concept so as to get quantitative data. So quantitative forecasting methods are used when historical data on variable of interest are available. These methods are based on the analysis of historical data concerning the time series of the specific variable of interest and possibly other related time series. And most of the time, quantitative forecasting method kana historical data yoo qabaanne kan fayyadamnu akka ta'e beekuun bareedaadha jechuudha. There are two major categories of quantitative forecasting methods. The first one is forecasting method simply uses time series on the past data of the variable that is being forecasted. This technique are called time series method. Yes, yes, in short, quantitative forecasting method gaafa jennu isa kanas bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Time series method kan jennu jira. Inni kun yeroo we can use what time series on past data jechuun data siin dura jiru irraa kaane kan forecasting keenya draw kan goonu yoo ta'e time series data jennaaniin lamaffaan immoo casual method kan jedhamutu jira. So the forecasters examine the cause and effect. Casual gaafa jennu cause and effect relationship of variable with other relevant variable jechuudha. Hariiroo variableonni lamaan qaban cause and effect relationship variableonni waliin qaban irraa kaane forecast gochuu dandeenya. Sunis quantitative dha jechuudha. Such as the level of consumer confidence, changing consumer disposable incomes, the interest rate at which consumer can finance their spending through borrowing, and the state of an economy represented by such variable as unemployment rate. Sannan kunniin more of the cause and effect relationship dha. Cause and effect relationship or casual method quantitative quantification forecasting technique dha. So kunis one technique of forecasting dha. Types of qualitative forecasting keessa inni jalqaba sales force composite kan jennudha. So an approach in which each salesperson estimates sales in his or her region. Yes, salesperson namni product dhaabbanni tokko baasu yookaan oomishu gurguru tokko
sales data sana waan beekuu fi historical data waan qabatee fi gara fuulduraa forecast gochuudhaaf hin rakkatu jechuudha. Salphumatti forecast gochuu danda'a. Kanaaf qualitative forecasting keessatti jalqabaa sales for forecast composite dha jechuudha. So this assumption here is that the person closest to customer or end users of the product know it is future need based jechuudha. Argitanii namni product yookaan service nuti qabnu yookaan dhaabbanni keenya qabu kana consumeriidhaaf yookaan customeriidhaaf gurguraa jiru kuni isaan wajjin hariiroo sirrii ta'e hariiroo cimaa ta'e ni build godha jedhamee yaadama waan ta'eef customeroonni gara fuulduraa maal akka barbaadan wanti isaan barbaadan maayinni kan jedhu sirriitti demand isaanii ni beeka. Demand isaanii yoo beeke immoo gara fuulduraa forecast gochuun nun dhibu. Fakkeenya product quality keenya irratti maal qabu yaanni isaanii maayinni product taste product preference irratti kompiyuuteroota keenya biratti productiin nuti gurgurru akkamitti ilaalama akkamitti gurguramaa jira maaltu dabalame maaltu irraa hir'ate kan jedhu consumer irraa waan argannuuf gara fuulduraa raaguu forecast gochuun nu rakkisu jechuudha. Garuu inni kunis drawback mataa isaa qaba jechuudha. Drawback isaa inni jalqabaa staff member may unable to distinguish between what consumer would like to do and what they actually will do. Argitanii yeroo baay'ee adda baasuuf yeroo rakkannu jira jechuudha. Sirriitti dhugumaan maal barbaadu wanti isaan feel godhan maayinni wanti immoo isaan exactly barbaadan immoo maayinni kan jedhu adda baasuu nutti ulfaachuu danda'a. Inni kun dadhabbii drawback isa tokko. Inni biraa another is that these people are sometimes overly influenced by the recent experience. Yeah, even namoonni bakka kanatti jiran kuni recent experience dhaan influence innaa ta'antu mul'ata jechuudha. Inni sun drawback kan biraa. After several period of low sales, their estimate may tend to become pessimistic. Argitanii yeroo baay'ee fakkeenyaa fi maammilli dhufuu maammilli isaanirraa bitu kanaaf hoppii gara fuulduraa qaban immoo dhabuu danda'u sababa low sales irraa kan ka'e jechuudha. Kanaaf pessimistic ta'u. Pessimistic ta'e jechuun immoo dhaabbanni sun bu'aa qabeessa osoo hin taane gara kufaatitti akka deemu taasisu jechuudha. After several period of good sales, they may tend to be too optimistic. Yes, yeroo tokko tokko immoo gaafa kastamaniin dhufee productiin servisiin dhaabbata sana sirriitti gurguramaa adeemu garmalee hope akka qabaatan garmalee ofitti akka amanan isaan taasisa. Inni sun immoo boru wanti uumamuun beekamu waan ta'eef kufaatiidhaaf saaxiluu danda'a. Kanaaf biizinasii keessatti too pessimistic ta'uunis hin barbaachisu, optimistic ta'uunis hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf balance ta'uu danda'u qaba. Inni biraa if forecasts are used to establish sales quota, there will be conflict of interest because it is to the salesperson's advantage to provide low sales estimate dha. Inni kunis disadvantage yookaan drawback kan biraadha jechuudha. Inni lammaffaan jury of executive opinion or panel consensus kan jedhamutu jira. Small group of upper level manager, example in marketing, operation, finance may meet and collectively develop forecast. Kana jechuun top level manager warroonni jedhaman walitti dhufuudhaan discussionii erga godhan booda departmentii garaagaraa irraa jechuudha forecast mataa isaanii develop gochuu ni danda'u jechuudha. This approach is often used as a part of long range planning and new product development, especially long range planning warroonni godhan executive level irra warroonni jiran akkasumas product haaraa gara magaalaatti baasuu gaafa barbaadan new firm plant gochuu gaafa barbaadan jury of executive opinion technique or panel consensus kana innaa fayyadaman ni mul'ata jechuudha. The advantage of bringing together the considerable knowledge and the talent of various managerial faayidaa qaba. Faayidaan isaa talentiin, experiencein, knowledgein departmentii garaagaraa bakka tokkotti dhufuun isaa advantage guddaadha. Advantage guddaa uumuu danda'a. Kanaaf inni kun akka advantage itti ilaalamuu danda'a. Inni sadaffaan consumer survey or market research kan jennuunidha. Here the firms often hire outside companies which specialize in the marketing research to conduct these types of forecasting. Egaa consumer survey or market research gaafa jennu kun dirqama research hojjechuudha.
Yes, wanta tokko forecast gochuun keenya dura researchii hojjechuudhaan dimandiin magaalarra jiru maal fakkaata, kompiitaroonni keenya suuta analyze hojjechuudhaan dadhabbiin isaanii cibinni isaanii maayinni, nutis dadhabbiin keenya cibinni keenya maayinni kan jedhu sirriitti erga hojjenne booda forecastii hojjetamuudha jechuudha. So they can also do their own market research. It involves collecting consumer data in variety of ways, such as survey, interview, to test the hypothesis about the market data, and this information is used to typically to forecast long range and new product sales. Kanaaf yeroo baay'ee consumerii collect goone data isaan irra collect goonu sana sirriitti erga laallee booda yookaan immoo data bifa surveytiin interviewtiin akkasumas bifa garaagaraatiin arganne hypothesis nuti ganama yookaan immoo kaaneef hammami kan jedhu sirriitti market research hojjechuudhaan forecasting hojjetamuudhaan consumer survey jennaan jechuudha. Historical analogy, a forecasting technique based on identifying a single sales history that is analog to the present situation, such as the sales history of similar product, and using that past pattern to predict future sales jedha. Egaa historical analogy gaafa jennu kuni history jiru, sales history asin dura jiru sana irratti kaane gara fuulduraa predict gochuun ni danda'ama kan jedhu konseptii akkasii of keessaa qaba. Inni kan biraa inni shanaffaan Delphi technique dha. In this technique everyone has some weights. Procedurally the moderator creates a questionnaire and distribute to the participant. The response are summed and given back to the entire group along with the new sets of the question. The Delphi technique can usually achieve satisfactory result in 3 rounds. Egaa Delphi technique gaafa jennu inni kun egaa participantiidhaaf questionnaire tamsaasuudhaan bittinneessuudhaan questionnaire sana walitti qabuudhaan questionnaire sana irra kaane forecasting gara fuulduraa itti taasisuu dandeenyudha Delphi technique kan jennuun kun. So Delphi technique are usually achieve satisfactory result in 3 rounds. Isaan kan irraa the most satisfactory result kan fidu kun Delphi technique kan jennuun kana jechuudha. Kanaaf Delphi technique maayinni participantotaaf dirqama questionnaire maal goona distribute goona bittinneessina questionnaire sana erga guutanii nu kennan booda sarara kaane gara fuulduraa raaguu dandeenya jechuudha. Isaan kunneen egaa qualitative forecasting technique warroota jedhamanidha. Paartii lammaffaatiin gaafa walitti dhufnu immoo the quantitative forecasting method kan jedhu irraa jalqabne chapterii kana kan xumurru ta'a. Warroonni video kana argitan video kana like godha, channelicha subscribe godha. Paartii lammaffaatiin hamma wal arginutti garuu bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu.